Oduu gabaabaan sa'aatii kanaaf qindeesseen isinitti himaa. Oduu keenya kan jalqabaatiin Ruwaandaan dippiloomaatonni Beeljiyeem atattamaan biyya ishee keessaa akka bahan ajajje. Oduu keenya kan biraatiin immoo Tiraamp raadiyoo sagalee Ameerikaa yookiin VOA cufuudhaaf ajaja mallatteessaniitu jiru. Oduu keenya kan xumuraatiin mootummaan Itoophiyaa hagammaatti lammiilee 130 Maayinamaar irraa gara biyyaa akka deebise ibseetu jira. Akkam jirtu daawwattoota keenya, warri chaanaalii keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Chaanaalii kanarratti oduu biyya keessaa fi kan alaa kan dhugaa ta'an guyyaa guyyaadhaan argattu. Amma gara bal'ina oduuttan darba. Ruwaandaan dippiloomaatonni Beeljiyeem atattamaan biyya ishee keessaa akka bahan ajajje. Ruwaandaan waraana Dimokiraatik Rippaabilika Koongoo walii wal qabatee Beeljiyeem irra deddeebiidhaan dhiibbaa irraan gahaa jirti jechuudhaan hariiroo dippiloomaasii biyyattii waliin qabdu akka addaan kuttu beeksifte. Beeljiyeem koloneeffattuu duraanii Ruwaandaa kan turte yoo ta'u, Ruwaandaan adeemsa koloneeffattuu ishee duraanii itti mufachuudhaan dippiloomaatonni biyyattii sa'aatii 48 keessatti Kiigaalii gadhiisanii akka bahan ajajje. Mootummaan Ruwaandaa ibsa baaseen waraana naannoo kanaa keessatti Beeljiyeem fiixee qabattee waltajjiiwwan adda addaa irratti tooftaa Ruwaandaa irratti duulchisu itti fufteetti jedhe. Itti dabaluudhaanis sobaa fi burjaajii uumuun Ruwaandaa fi naannicha tasgabbii dhabsiisuuf yaalaa jirti jechuudhaan himate. Ministeerri haajaa alaa Beeljiyeem immoo gama isaatiin murteen kun humnaa oli jechuudhaan Ruwaandaan yaadaan gaafa walii galuu dadhabdu haasa'uu irraa ni baqatti jechuudhaan fuula Tiwiitarii yookiin Eksii isaa gubbaa irratti deebii kenneetu jira. Oduu keenya kan biraatiin Tiraamp raadiyoo sagalee Ameerikaa yookiin VOA cufuudhaaf ajaja mallatteessanii. Doonaald Tiraamp dhaabbanni miidiyaa kun farra Tiraampii fi finxaalessaadha jechuun himachuudhaan akka tajaajila dhaabaniif ajaja mallatteessanii. Tajaajilli sagalee Ameerikaa yookiin VOA'n yeroo waraana addunyaa lammaffaa olola naazii qolachuuf kan hundeeffame yoo ta'u, addunyaa marattis namoota miliyoona 100 lakkaa'amaniin kan dhaggeeffatamaa jirudha. Daayirekteerri sagalee Ameerikaa Maayik Abraamowitz akka jiranitti innii fi hojjettoonni isaanii gara 1,300 ta'an hundi boqonnaa kaffaltii qabu akka fudhatan taasifamuu isaanii beeksiseetu jira. Oduu keenya kan xumuraatiin mootummaan Itoophiyaa hagammaatti lammiilee 130 Maayinamaar irraa gara biyyaa deebisuu ibse. Lammiileen Itoophiyaa ji'ootaan Maayinamaaritti ugguraman haala rakkisaa keessa turanii fi yeroo mooraa waraana Taayilaand keessa qubatan dabalataa 53 gara biyyaa deebuu ministeerri dhimma alaa beeksise. Kaleessa bitootessa 16 bara 2025 lammiileen 23 har'a bitootessa 17 immoo lammiileen 30 waliigalaan lammiilee 53 gara biyyaa deebi'uun isaanii ibsame. Lammiileen Itoophiyaa gara biyyaatti deebifaman kunneen uggura Maayinamaar keessaa bahuun mooraa waraana Taayilaand kan turan yoo ta'u, gara biyya isaaniitti kan deebi'anis walta'iinsa daandii qilleensaa Itoophiyaa fi dhaabbilee miti mootummaa naannichaa jiraniin ta'uunis eerameera. Hangammaatti lammiileen Itoophiyaa uggura biyya Maayinamaar keessaa bahuun mooraa waraana Taayilaand keessa turan marsaa jalqabaa fi lammaffaan namni 130 gara biyyaa deebi'uu odeeffannoon ministeera dhimma alaa irraa argame ni mul'isa. Egaa daawwattoota keenya, oduu gabaabaan sa'aatii kanaaf isiniif qindeesse kana gammaatti hordoftanidha. Sa'aatii muraasa booda oduu biraatiin haga walitti deebinutti nagaan turaa.